Oromoo sabboontota gaarii daangaatti baga jiraattan isiniin jechuu jaaladha. Hadhaan tana wanni ulee tanaan gabbaa'eef dirqamuma lammummaaf dirqamuma sabaa halkanii guyyaa rafnee kaanee yoo jennu namni aqilii qabu sammuu qabu tokko waa'ee biyyaa, waa'ee uummata ofii, waa'ee saba ofii gaddadoof cinqii sabni ofii keessa jiru tokko utuu yaadni oola jedhee yaadu namni jiruu gaarii qabaatee fi waa'ee saba ofii irraanfata jechuun wallaalummaa. Kanaaf nu warri biyya diyaasporaa keessa jirru ganama galgala rafnee ganama yookaan wanni nu goonu maali? Kunoo oduu biyyaa keenyaa jala deemna. Oduu biyyaa keenyaa wanni jala deemnuufi suusii nu ta'eeti miti. Fedhaa waan hamaa dhaga'u, waan badaa dhaga'u feeneeti miti. Garuu saba qabna, ummata rakkoo keessa jiru, ummata cinqii keessa jiru. Ummata kanatu nu yaachisa. Kanaaf ol kaanee ganama kaanee wanni dhaga'uuf deemna. I'm not questioning that people aren't campaigning or registering. I'm just saying that Human Rights Watch, for example, has said dozens of ethnic Amhara journalists were held in 2019 in their... Kana wanni jechuu fedhee maali? Jala deemna waan biyya keenya maali jirti? Laala kanallee nama akka Leencoo Lataa waan biyyatti itti jirtu jechuudha. Waan akkanaa kana argina. Maal jirti? Jawaar maal jira? Maal ta'e hadha? Uummanni keenya maal ta'e? Rafnee yookaan maraa kun hiriira bahe jedha kun achitti. Galatoomii obbo Abdallaa haasaa miira guddaa keessa nu galchu nu goote galata guddaa qabda. Itti aanee daqiiqaa lamaaf qeerroo caalaan asitti waama. Kun ka hiriiraati. Kun ka fixxaati. Kun kana. Wanni jala deemnee laallu waan saba keenyaa uummanni keenya akkami jira? Maali jira? Maaltu ta'a maara? Badii maaltu galee hadha? Nu silaa ka dhaga'uu feennu biyyi keenya maali guddatte? Dagaaginna kamtu ta'e? Hojjeta barattoonni hojjaa guddina waa adda addaa waa akkanaa dhaga'uu feenna. Wanni nu maxxansan waan akkanaati. Itoophiyaa adii qulqulluu waan nuuf fiduuf deeman karoora isaanii wanni nuuf deemu wanni biyyatti ta'amaa deemu. Kanaaf hirriba rafeen bulu namni biyya alaa rafeen bulu ka biyya keessaa lee rafeen bulu kunini maalinini uummanni akka harkaa wal qabu hima. Ani irra caalaa wanni hadha gabaabatti waa jechuu fedhu maalinini Oromoon akka argitan akka dhageettan rakkoo inni keessa jiru namni hin beekne hin jiru, wanni miidiyaan hin beekne hin jiru. Hadha seera eegsisuuf biyya Tigiree yoo laaltan, biyya Maqalee yoo laaltan, qawwee taankii matariyyeesii maal baadhattee dibbeedha shaashambaa shirri guddi jettee
jarri isteediyoomii guuttee akka feete waan afaan ofiitiin eenyu taffii miti inni jala la'uu hin dandeettu jettee yoo dubbattu Abiyyiillee madagaara biltsiginnaan illee baala dhagaa jiran waan ta'amaa beekan deema. Waan feete qabatteeti yoo deemte eenyullee abbaa kanaa jala jedhu hin jiru. Amaarrillee mintoofii ofii ija hidhatteeti ija qiqqeessite hidhatte kanatti eegaatti ayina quraan nyaanne balaa dhufu malaa jechuudha. Oromoon albee shaanaan goomidoo muratu albee shaanaan muratu yoo qabatee argame waggaa 15 mataa irra fe'uu fi kana qophii gootee jarri seera gabbaaftee seera gannu dubbifte. Seerri kun eessatti dubbifama? Oromoo irratti dubbifama. Seerri kun eenyuuf himama? Oromoof himama. Yoo mootummaan kun mootummaa ummata mootummaa Itoophiyaa kaartaa sana kaartaa giriinii godhee asiin nu mul'isu kana bulchu taate maqalee adda cituu fi qacceerra taate achi qaccee dhaabattee ilaalaattu maaliif ittiin dubbanne? Amaara kana maaliif bulchuu dadhabe? Oromootu qawwee qabate namicha takka tokkocha nagayaan kooshaa keessa jiru sanuu ka isaanuu hambisan sanuu ufiinuu miti ka ufii haalata isaanumatu dhiibee namicha qeegaluuf ta'u fuudhanii akka kooshaa galu godhan dhiibanii wanneef jecha akka poolitikaa isaaniitiif tolu fuudhanii kooshaa galchanii helikooftariin boombiini akka bofaa ibiddatti roobsan Oromoo. Seerri Oromoo keessa cabe. Gujii keessa cabe. Wallagga keessa cabe. Boorana keessa cabe. Oromoo guyyaa maraa mataa isaanii cafaqaatti. Ta isaan irraa hafteeyyuu fuudhaniitti halluu ilfineesh qannoo fa'a. Achi ka cambalalaqee irraa jigaaru jechuudha. Cambalalaqee irraa jigaaru dhufaniitti poolisiin Oromiyaa kaasalaxxanan jedhan poolisoota Amaaraa ganda keessaa argitee uummata wanni kanniin makaa kanniin fuudhaniiti achi wanna waniiti gaditti dhiisanii uummata falaxuu jalqabde. Oromoon harbaa kamsaa karamabbaati Abiy terrorist no justice for Oromo uduma dhuman qeerroo keenya lafarraa haqaa udu deeman akkanumatti waggoota dhufaa darbaa maraa kanuma keessa leenamoo maali wanni maalliidhaan dhumeensu kun dhaabicha nurraa godhatu qabamoo akkanuma dhumataa jiran. Opiidiyoo ihaadig garbicha godhattee lafa haxaawusisasaa turte fuudhee qeerroon dhiiga ofiitiin fuudhee masaraa seensise hadha ol seeneeti uffata Oromoo uffatee ol seenee ilma abbaa gadaattu seenee masaraa keessa jiraa jedhee Oromoo faarsee shaashamba jedhee shirri gutti jedheet jala deemee jala yaa'ee uduu inni as ba'eetu uduu nu himu jechuudha. Oromoo sabboonummaatti fuudhee ganda galchi guyyaa deewwaan uduu jedhu qoyaame namichi kun mee teeknikii wayitii fi mee qoyme namichi uduu jennu oofee minilikiin lafaa ol yaase oofee amaarotaan ijaaree Daani'el Kibratiin Oromoo mangaa jedhaa wal arrabsiisaa jalqabe Oromoo fuudheeti cafacafu jalqabe. Kana adhallee namoonni keessaanu namoonni nu kabajjinu namoonni nu beennu ka naannoo keennatti illee namoota kanneen jala deeman namootni hedduun
bilchiginnaantu horii godhattee horii addunyaarra deemaa fuudhanii walii hammaaratan kana fuudhanii namoota kafalaati namoota kanniin fuudhanii maal godhanii bitaniiti ganda keessatti namoota garaa biyyaallee galaniiti ilillii hoteelitti kitifoo nyaataati hadhallee waan Oromoo cafaqsiisan jechuun warra garaa warra gantuu warra garaan jira goobanoota hadhallee haaroo jiran goobanoota jaarraa 21ffaa haarawa ta'ee goobana addaa ta'ee gannu yaa'e kanniin Oromoon addaan baafatee takkan addaan baafatee beekeera. Jalaa gubbaa irraa piraayim ministericha irraa jalqabeen tarreessee haga jalaatitti jechuudha haga gandaatti hin beeku. Oromoon hadha eenyullee itti hinumu qarummaa sammummaa beekummaa qaramee rakkoo keessatti qaramee baheera. Hadha daa'imman xiqqaan ilmaan qubeen warri qubee hadha daa'imman waa'ee Oromoo ittiin himan. Dur rakkoon jirtu maali inni rakkoon dur warri ufafoo jiruu fi warri gad jiru wal qabatee walii tokkummaa communicatii wal gadheeti meeseejiin tokko ta'ee darbaaf jiru. Hadha Oromoon waan tokko matsaaf peejii tokko jira akkuma jiru. We are on the same page. The whole Oromo, they can read each other. Nu wanni hadha jiru. Oromoon hadha dammaqiinsaan quba qabu nama sabboonummaan Oromummaan Oromo first jala muramte. That's the end of story. Oromo first. Oromoon aadaan tiyya seenaan tiyya lafti tiyya qabeenyi kiyya ani gabbayee ufii harka kiisii kaayee filadhee korojoo kiyyaan namni na bulcha akka Tigireen amma kun Maqalee gootee argite in territory ufii eessifteet guyyaa kaanii Itoophiyaa warra akka ollaa waliin jiraatti. That's it. Waan nu ta'in fudhanna waan nu ta'an hin dhiibna. Sigalee kanaaf Oromoon umrii kenna maraa dhumaa jiraachuun nuuf hin taatu. Seerri Gujii fi Wallagga keessatti callaa miti kan cabe seerri. Seerri biyyattii guutuu cabeera. Mootummaa caccabseera martu caccabseera. Kanaaf helikooftariin gabbayee Oromoo fixuuf wanni jedhu jiru. Kuniin Oromoo cabsuuf goobanni tokkoffaa Oromoo cabsuuf Amaara harka qabatee ka deemaaru Oromoo kana qaata quba qaba. Kana qaata quba qaba. Kanaaf nu hadha mircaa tana waa'ee mircaa tanaa yoo laaltani waa hedduutu dubbatamaara waa'ee mircaa kana. Maal jedhe Biraanuu Leenjisoo gabbayee LTV irratti mircaa ባይሆን እመርጣለሁ ምርጫ ባይሆንስ ምን ችግር አለ? ከዚህ በፊት ኃይለ ሥላሴ እኮ ምርጫ እያካሄደ ነበር እኮ ማንም መለስም ኃይለ ሥላሴ ሁሉም እያካሄዱ ነበር በራሳቸውን የተመረጡት። ይሄ ምርጫ ያመጣው ማለቅን ያመጣው ረኩ ፊጤ ከናፊ ኑ ሰዓት ያመት ጅሩ ከናፊ ምርጫን ኩኒኒ ኡመት ኑ ፍጭሲሳ ማለ ነማ ፍጭሲሳ ማለ ወኒ ተአሙን ጅሩ ከናፊ ምርጫን namichi kuni warra madamarii explain nama godhaa ture gabbayeeti nu tanattanaa ture jecha waa'ee madamariin kun akka mishoommaa isaa nu himaa ture jechuudha. Hadha wanni inni illee gabbayee nu himaa maal inni wanna biyya achi keessa jiru jecha beeta mangistiin Daani'el Kibret Daaqoniin Abiy Ahmed azmaaniyaa fi hafuura manfasii achi faarsaaranii gabbayeet nu himaara jechuudha. Dr. Tsaggaayee Araarsaa ammoo xiinxalaa siyaasaa miti beektuu waa'ee politikaa Itoophiyaa kana Oromoo arraajii himaan jiru jedhe adii dubbata. Arraajii himaan jiru adii dubbata namichi kun durumarraa illee haqa urga namichi kun achi bahee wannummaa inni dubbatu adii jala buteetiin. Namichi kuni akkif daggif argee aangoo kennaa maali jedhu kijiba isaa jalaa fuudhaan jiru. Namichi kuni the worst thing that is going to happen to this guy lubbuun achi ba'uuf hin deemu jedhe. Forget it inni
aangoo kana akka daggiffee aqqaffee kennu jiru kan jala muraa jala dhaa jedhee dubbataa ture. Kanaaf Oromo mircaan tun nuu deemti korojoon teennaa hin fudhannaa korojoo teennaa eeggannaa xarxir ka ganfoo maaxafa sinxir jedhani aboo xarxir mircaa kana biltsiginnaa wanni godhaaran bakka Oromoon bakka deeman mara kaan fuudhaa giddiin hidhaan gaanii situ daggafe kaan maal godhaa jalqabaniiran amma fixuu jalqabaniiran. Kanaaf Oromo oppidiyoo si fixuuf qophaayaatti amma Oromootu si fixuuf qophaara diinaa miti amaarri achita amaarrillee diina keeti oppidiyoonillee diina keeti. Kanaaf Oromo hidhadhu kai lafa teenne dhumuuf qophoofne akka Tigiree akka Maqalee kana dhumnee addaan baafannu malee shaana shunkurtii wanni maali albee shunkurtii qabattee deemte jedhanii wanni waggaa 15 nama lafan nama hidhaniif hin jiru biyya seerri hin jirretti kan nama fi seera eessifne jedhanii nama fixaniif hin jiru. Kanaaf Oromoo qeerroof qarree nama kan kee ummata kan kee naannoo kan kee addaan baas wal hidhiiti bol beek qophaayi wanni jiru kana kabiraan jiru maaliif mircaan ta'amu kuni mircaa wayitu hin jiraatu yoo jiraatellee jaratti qawween nama fixuu deemti korojoo hatuu deemti namichillee kijibaa deemaara akkana deemna akkana goona maali goona jedhee Itoophiyaa akkana Oromoo kattiin cabsu namni Itoophiyaan giriiniis akkana ijaaramte Itoophiyaan Amaariffa dubbattu Itoophiyaa taatee dubbattu Oromoo miidha malee sabni takkallee miidhama Amaarillee achi dhuftee wanni Gondarirraa wanni miidhamtuuf hin jiru. Ka bittinnaa Oromo ka mancaasuu deeman Oromo risoorsii Oromoo qabeenya Oromoo afaan Oromoo aadaa Oromoo ummata saba badhaa guddaa kana balee Oromoon garba guddaa ufumatti eenyuunillee hin fedhe eenyuunillee taa'anii haalalani martuu isaaniitu let them watch what's gonna happen. Okay? Oromoon gabbayeet bitaa mirga biyyattii tana walitti bulluseeti ufuma yoo bilisa uf hin baafne jawaarillee dhuga jarri ija namaa balleessuu deemti akka eeggannoo guddaatti godhachuu qabna garuu boolla biraallee qotachuu qabna akka hantuutaa hantuunni boolla lama qabdu nyaatamtu jedhan jawaarii callaa akkanarra hidhamnee deemuu qabna jawaarillee kenna guyyaa isa jarri waan kenna nu oofee nu deeme bareeda homaa rakkoon hin jiru garuu Oromoon badhaan hadha qabsoo sabni ofii fudhateera. Sabni ka dur gubbaatti ta'anii lallaban jeneraalee Waaqoo Guutuu fa'aa Taaddaseen fa'aa gubbaa barsiisu waa'ee qabsoo kana qabsoo hadha qabsoo wal gahee qacceetitti wal dhaqqabee namni waan qabsoo ofii Oromummaa ofii kan diina keessallee as bahee an Oromoo jedhee Oromoo of beekee addaan baasee wal beekeera jechuudha. Kanaaf Oromoon wanni qophaa'u qabutti mircaa tanaatti way du'a way jireenya tana jalame Dr. Abiyyu wanni inni jedhee jiru ture maal jedhe beektaa waan lama mircaa lama jedhe ሁለት ምርጫ ነው ያለነው jedhe እሱ ምንድነው ወይ መደመር ወይ መጨራረስ jedhe መደመሪን isaa hiddaase giddibii ijaaraa sanitti gixxin achi bade hiddaase sanii jechuudha. Maaltu haftee macaraaras kana jechuun opshiinii jiru jechuudha. Macaraarasiisanii lafa nuu kaa'eera jechuudha. Maaliif namni haa wal fixuu fi haa gabbayoo wal fixu jechuu uduu hin taane nu fixuu fi nu himeera jechuudha.
hadle wani daba የኢትዮጵያን ነገር አንደራደርም ጀ የኢትዮጵያን ነገር አንደራደርም ዶጋ እኛም የኦሮሞን ነገር አንደራደርም ተክ ዋን ኦሮሞ ኤኑልን ተደራደር ኦሮሞማ ኦፊት ሰቦኑማ ኦፊት አፋን ኦፊት አዳ ኦፊት ቀበኛ ኦፊት ኦሮሞ አበደን ዱፍኔ ለፈራ በነመለ ተክ ኤኑልን ዱፌ ድሮ አቺኑ ኤርጊተኒ ነው ቡልችተን ምርጫንቱኒ وأد هيد بعت وين متلالك حاجات تسمى لي مدمرين كله سنتت مدمرين كله داس إتت كركا كناف أورمو تأسي ثاني أنا بينت دمن إت جل بيني أكسوتشون جري هجتا جرتي نما بيتاتي غوبانوتو بيتاتي kana beennee goobantoota nu keessa jirtu irratti beennee jala galmeeffannee akka kanaan dura Oromoo qeerrooniif qarreen hojjatte irra hojjannee boolli nu jiru boolli guddaan nu qabnu saba keenna badhaa kan dambalii kana eenyullee sochoosuu hin danda'a. Jawaariin nu keessaa dhabama godhuudha baqqalee nu keessaa dhabama godhuudha abbaa fida saba badhaa kan haqanii fixanii hin danda'an. Kanaaf sabni kuni wal qabateeti ufafotti deemu. That's it. Nu hidhumna malee bilisumma. That's it. Gabrummaa dinneerra jennee kanaaf ufafotti deemna. Kanaaf takka sodaa taankii dhiisii maalimaa fi matariyyeessi hin finne. Haga bilisummaan dhuftee ilmaan Oromoo boo'icha dhaabduuf haati Oromoo boo'icha dhaabduuf abbootiin Oromoo salphachuu haga dhaabattutti eenyullee galee taa'uuf hin deemnu eenyullee rafuuf hin deemnu haga dandeenyutti qabeenya qabnuun beekumsa qabnuun humna qabnuun hunda Oromoo qacceetti haga wal qabataa deema kana beennee haga akka ufafuuf deemnu kana dhaama kanaaf jabaadha jala bu'aa jala deema waan deemaattu karaa maraanuu kana jirra kanaaf galatoomaa isiniin jedha wanni an qabu kanuma haga gizee biraatti wal arginutti keerrirra naa ta'a ulfaadha ta'isiisan ajaa'iba